bara baraa gooftaa Yesuusitti amanuun argama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Akkasimoo eeyyeen akkasi. Akkamittan gooftaa Yesuusitti amanuu danda'a ree? Tole, gooftaa Yesuusitti amantee lubbuu kee badiisa bara baraa jalaa baraarfachuuf fagoo deemuun sin barbaachisu. Maal jechuudha? Gooftaa Yesuusitti amanuu yoo barbaadde iddoo jirtutti kadhannaa amantii armaan gadii na wajjin kadhachuun gooftaa Yesuusitti amanuu ni dandeessa. Yaa Waaqayyo, ilma kee waan naaf kenniteef galatoomi. Yaa Waaqayyo, cubbuu fi irra daddarba koo naaf dhiisi. Seexana si gane, biyya lafaa si gane, foon koo si gane. Gooftaa Yesuus, ani irraa qabee siin akka fayyisaa fi oolchaa, akka gooftaa fi tiksee, akka gargaaraa fi abdii jireenya kootitti amanee si fudhadheera. Yaa Waaqayyo, ilma kee tokkichatti akkan amanuuf jaalallii fi araarri kee waan naaf baay'ateef si haa galatu. Cubbuu fi yakka koos waan naaf dhiifteef hooqubaan siif haa ta'u. Maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naaf caafteef galatoomi. Abbaa, ani lubbuu fi jireenya koo barruu harka keetti kennadheera. Na gargaari, na barsiisi, na gaggeessi, siif akkan jiraadhutti na gargaari. Kana hunda waan naaf gootuuf maqaan kee gooftaa Yesuusiin ameen.